الشباب كفوني كمان جتا في داوت تورس تكوش ميديا نتورك كوني كوش ميديا تورك تكوباي كان سنيدياتو كوبي دم كينياتي كوبي دم كينيا هراتي حالا يروت رتي أبو جوار محمد كي سما ورني كان يعني ترتي يرو ديرا بودا دا كان ديبني بكون دا في باتيون غارا أفويت تسيكاني في غارا ميديا ترى أدبام نتوري باتي أفر بودا ديبني كان ولا غري بغا نغانو يقدني إيغا بغا ديبني ولتي رفني Kana booda sagantaalee illee keenya kan itti fanto obbo Jawaar atillee yeroo dheeraa booda kan walitti deebine akkasuma wajjin banne atillee dhiyeenya kana miidiyaatti deebinetti fakkaata gara miidiyaa birootiin si argaan ture. Baga nagaan dhufte. Abtaan baga walitti deebine. Ayyee dansaa egaa har'a waan baay'eedha kan dubbannu dhimmoota ijoo ta'an yeroo ammaa kanatti addunyaa irratti deemaa jiran Afrikaatti biyya keessatti garaagaraa kallattii garaagaraatiin ka'anii deemaa jiran irraati kan haasofnu. Dura dursinee namoonni baay'een dhimma keetiin wal qabatee gaafii hedduu kaasaa turan tibba darbe kana miidiyaalee garaagaraati irratti ispeeshaalii miidiyaalee warra afaan Amaariffaa dubbatan tokko tokko irratti maqaan kee ka'ee hidhamuun kee labsamaatidha kan ture. Yeroo lammaffaadhaafidha wanta sana kan dhaga'e. Ani normaalii egaa si gaafadheen ture yeroo sanatti tumtu akka hin turre quban qaba waan ta'eef baay'ee ammoo jechuun barbaadu. Maalidha wanti suni jaarmee hawaasaa keenya waa'ee dhimma keetii baay'ee qoqqabanii fi gaafatanii fi anas namoonni baay'een maaltu deemaa jira kan inni gaafatan turani. Hidhameen suni maalinni hiikkaan isaa wanti dhalatee ture moo manni waa malee naaru jedha Oromoon moo akkanumaanidha lafumaa ka'ee mannumti waa malee aarii baran. Dhimmi coorruma kaasee balballoomsaa ture san gaafachuu wayya. Hiikkaan isaa maalii yoo jedhame tarii waggaa dabre kana nama hedduuf hojii baafne miti faarsii bulaa hedduu milishaa miidiyaa hedduutu shakkalachaa ture. Nuti miidiyaa irraa baduun gabaa xiqqoo qabaneessuun oolle gabaa san xiqqoo ho'isullee waan barbaadan fakkaata. Kan qindeessaa ture dameetikaa mootummaatis nu isaan qabu. Akeen isaanii tokko maalitti jira ka jiru beekuu waan barbaadaniif waan jalliseef saniif mala malachuu akkana hunoo kanatti hin jira hidhee akkanaan dubbadhu barbaadanii. Lammaffaa immoo biyyoota fi dhaabbilee adda addaa ani hariiroo waliin qabu. Hariiroo san balleessuudhaaf hariiroo san kukkutanii koofatti na baasuudhaaf waan kiyyeeffatan fakkaata. Irra caalatti garuu akkuma itti bazaaruu jedhe abukaatoo seeraa qabannee dhimmicha hordofaa jirra. Waan isaan irra gahan kan uummata beeksifnu ta'a. Walii galatti garuu gama faarsii bultootaatii fi gama gariitiin gabaa ho'ifachuudhaa fi jarri mootummaa immoo akkuma reefsu hin jee akeeka san bakkaan ga'uudhaa yaadaniiti. Dansaadha Jawaar walumaa galatti namoonni baay'een egaa dhimma kana sirriitti waa'ee dhimma seeraatiin wal qabate tibba darbe afaan Amaariffaatiin simuu wajjin gaafii gootan irratti kaastee turte dhimma seeraan wal qabatedha. Dhimma seeraan wal qabate baay'ee irraa dubbachuun ni ulfaata. Garuu namoonni baay'een maal jedhu dhuguma Jawaar rakkoo akkasii keessa seenee ture amma miidiyaa irratti wanti inni nuun jedhu kuni nu amansiisuutti hin jiru rakkoo akkasii keessa jira warri jedhan immoo warreen gama kaaniin jiran immoo dhugaadha gadi bahee dubbachuun isaatu waanuma sanuu ofirraa deebisuudhaaf qolachuudhaaf deemaa jira dhuguma wanti kun irratti raawwanne waan jedhu deemaa jira. Hawaasa keetii fi warra mootummaa waan kana raawwataa jiraniifis maqaan namoota achi keessatti ka'anii jiran maqaan biyyoota achi keessatti ka'anii jiran Keeniyaadhaa hanga Ameerikaatti wanti kun hundi ka'ee gaafa dubbatamu hiikkaan isaa maalidha jettee yaadda? Lafumaa ka'aniif maqaa namootaas maqaa biyyootaas kaasanii dubbatu dhaabbilee gurguddoo biyyoonni kunniin qaban irrattidha kan fokas godhamee akka waan isaan dhimma kana beekaniittidha kan deemaa ture jechuukooti. Dhaabbilee san odoo maqaa sirreessanii amanii bareeda ture. Kanaaf hedduu keessa deemuun barbaachisu kun waanuma wallaansoo keessa jirra qabsoo keessa jirra. Isaanis haga danda'an darbachuun homaa miti. Haga tokko xiqqoo akka waan waloo miinetti odoo eegaa deemanii waan tokko malee ana fayyadan malee waan na miidhan baay'een illee hin qabani. Ture keessa dabarree beekisa mana wayyaanis waan akkanaa hedduu yaalamaa ture. Sanii asis hedduudhuma yaalamaa ture. Irrubaannee tas geenye gara fuulduraas hin deemna.
Kana dhiisii barka lubbuutu beeka keessa dabarree as geenye. Gara fuulduraattis waanuma yaaliin kanatti maqaa balleessu waan anaan waan hin jedhamin maaltu jira. Gareen leencoo lataatee as bar kaaga kiyya ala hishamee namni bee siyaasa biyya sadii waan jiru irratti fakkaatu. Amma qaama ta'ee jira. Yeroo amma deengaddaa kan hin deebisee namni hedduu yaaddee namoonni tekstiidhaan hoggaa na gaafatan nagaan qabu hoggaan hin jeemni bilbilan. Sagalee kiyya shakkanii viidiyoon gasa sadarkaa bilbilutti waan ga'aniif namoonni garaan nyaataniitiin saniif deebii kennuu barbaade malee waan haaraa miti afaan haaraa miti waan kana caala waan hedduutu yaalama. Kun immoo hoggaa ifi kan nuti dahii iddoon keetiin kichin jedhan yoo hin dandeenye kushiinaan seeniniidha. Egaa kushiinaa seente immoo ho'a jala deessuun ho'a sodaachuu waan hin taane kana jabaannetuma kan itti deemu ta'a rakkoon qabu. Dansa egaati waan kana kanumaan guulamnee keessaa baana gaafii dhuma xumuraatan kaasaa dhimma kana wal qabate yeroo dheeraadhaa fi dhimma ijoo biyya keessatti deemaa turan akka ijootti kaastee gaafiin uummataa akka fuulduratti bahee dubbatamu gaafii ogeessota fayyaa gaafii barsiisotaa gaafii qonnaan bulaa gaafii xaa'oodhaan wal qabatee deemaa turan baay'ee kaastee gara fuulduraatti akka dhiibbaan uumamu taasisaa turte tibba ispeeshaalii waggaa darbe waggaa 2025 akka faranjootaatti jechuukooti. Dhiyeenya kana as callistee turte ati callisuu kee kana boodadha wanti kun kan ofuma raawwatamee gadi bahee akka ammaatti dubbattetti immoo tikni mootummaa biyyaalessa Itoophiyaadha duuba akka jirudha waan kanarratti kan ati odeeffadhe jettu yookiin immoo quban qaba jettu yeroo kanatti maaliif barbaachise wanti kun yeroo ati callisee ta'aa jirte kanatti? Maaliif dubbii qottaati? Nuuf isaan wal beeyna. Waan miidiyaa fi isaanis waan godhaniif qaba anis waan godheef hin qaba akkuma siin jee waggaa dabre siyaasatti hin deebi'e siyaasatti deebi'uudhaan siyaasa biyyattii qindeessuun political discoursiin akka deebi'u akeeka lafa kaa'annee itti deemne ture akkuma waa'ee kitaabaa ta'e eegallee si wajjin mari'achaa turretti tokko mootummaan sun akka mootummaa Oromoo of fakkeessuudhaan yakka Oromoof saboota biraa irratti hojjetuuf uummata Oromoo jalatti dhokachuudhaaf yaalii inni godhu Oromoofis biyya saniifis balaa hamaa waan ta'eef san dhiibuudhaaf hojii hojjennee san irratti nama tokko milkiin tureera. Kan lammaffaa rakkoon guddoon biyya sanii rakkoo nageenyaaf rakkoo diinagdee waan taateef keessattuu dhimmi diinagdeedha ajandaa waloo sabaa sablammoota biyya sanii akka ta'uuf hojii hojjetameen milkaa'ina guddaatu irratti argame. Kan biraa mootummaa amma booda namni fedhe nu sochoosuu hin danda'u nu socho'uu hin dandeenyu jettee miila diriirfattee goobdee teessu san akka batachiitu gochuu hin danda'amee jira. Waliigalatti siyaasa san si'eessuu deebifnee irratti hojjechuu karoora qabanne hedduu jira jechuu karoora san irratti milkaa'ina ture. Dhuma waggaa irratti hojii hojjetame xiinxaluun barbaachisaadha. Hojii itti aanuuf qophaa'uun barbaachisaadha. Hariiroolee hojii itti aanuuf barbaachisan cimsachuu tolfachuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo haalonni deengaddallee kaasaa ture haalonni keessattuu naannoo isaanii yeroo qabsoo gootu karoora baafatta karoora itti baafattu haala qabatamaa odeeffannoo qabatamaa yeroo sanitti agartuu fi tilmaamtu irratti hojjetati. Yeroo tokko tokko wantoonni ati eegin gurguddaan hoggaa dhufan karooraaf tarsiimoo keessatti dhiibbaa qabanii karooraaf tarsiimoo san kan sirraa'uu qabu sirreessu kan hafuu qabu hambisuu kan saffisuu qabu saffisiisuu kan duubatti hambisuu qabu duubatti hambisuudhaaf dhaabattee ilaaluu qabda. Kanaaf yeroo dabre kanatti wantoota himamneen alatti wanti si eeruu danda'u tokko hojii dabre madaaluun qabna turre warra waliin hojjennu wajjin kun yeroo fudhata. Yeroo tokko tokko sagalee dho'ifattee dhaggeeffachuun fi xiinxaluun hedduu barbaachisaadha. Karoora gara fuulduraa baasuufis sanarratti hojii hojjetamaa ture. Kan gara fuulduraa gaafa dabarte seenaa keessatti walitti himna. Dansa ayyee Jawaar dhimma kana kanumaaniin keessaa ba'a sirriitti irraa dubbachuun hin danda'ama. Dhimma haalli harka seeraa jiru waan ta'eef baay'ee dubbachuu fi gaafii hedduu dhimma seeraatiin qabame irratti kaasuudhaaf hin malle baay'eetu jiru waan ta'eef bira darbe. Har'a dhimmi ijoo keenya siyaasuma addunyaatiin wal qabatee irratti keessattuu gaanfa Afrikaatti maaltu deemaa jira waan jedhu irrattidha kan nuti akka haasofnu barbaade sirriitti. Garuu sanbira osoo hin gahiin haala tokkoon kaasuu barbaada dhimma keetiin wal qabatee maqaan tokko akka maqaan kee akka haaraatti ka'ee ture tibba darbe kana namni
Aishoo Speed jedhamu Itoophiyaa dhufee biyyoota Afrikaa gara 20 ta'an irra naanna'eetidha kan live streamii dabarsaa ture. Haala biyyoonni sun keessa jiran iddoowwan garaagaraa iddoowwan hin eegamne baay'ee deemeetidha kan wanti raawwataa ture. Biyyoonni garuu haala isaaniif mijatuu fi iddoo isaaniif mijatu daawwachiisaa akka turan argaa turre Itoophiyaattis waan maksitu raawwatamaa ture. Sanaan ol qabatee viidiyoon inni Itoophiyaatti waraabaa ture yookiin immoo live streamiin achitti dabarsaa ture baay'ee ilaalamaa fi ture namoonni baay'eenis dhimma kanaan wal qabatee maqaa kee kaasaa turan. Keessattuu warri ati faarsee bulaa jettee maqaa isaanii kaaftuu Jawaar biyyi biliclicii taate malee homaamtu jijjiiramnee waan tokko iyyuu dhufnee jedhee nutti haasaa ture nutti qoosaa ture misooma nuti dalagaa turellee nu harkaa fashaleessuudhaaf waan baay'ee raawwate. Addunyaan kun Itoophiyaa akkanatti dinqisiifachaa jirti. Warri viidiyoo sana arge hundi waa'ee Finfinneetidha haasaa. Addunyaan waa'ee Finfinnee haasaa jirti. Dippiloomaasii keenya karaa hin eegamne iyyuu waan guddaa irraa argannee jirra akka dippiloomaasiitti iyyuu jedhanitidha kanarra kaasaa turani. Kan akkamitti ilaalta maal jettaati? Akeenyi hojii biliclicii kanuma warra jiruu biyya sanii keessa hin jiraanne warra uummata hojiin amma isaan kooriidarii jedhanii oofan kun kan xiyyeeffate namoota biyya alaa guyyaa tokko lamaaf achi dhufan daasporaa bashannana qofaaf Finfinnee biran dabarre haadhaaf abbaa isaatu sulultachi dabaree hin gaafanne kana hawwachuun akka waan biyyi misoomtee akka waan biyyi guddattee ittiin shawwaduudhaa fi of course milkaa'ina guddaadha gara kanaan. Misoomni maaliin madaalama? What development? Misoomni kan madaalamu tokko Projektiin biyya tokkoo kan ittiin madaalamuu danda'u yoo wealth uumuu danda'e qabeenya uumuu yoo danda'e jechuudha. Maal jechuu kun? Tokko hiree hojii yoo ka dabalu taate hiree hojii namni hedduu dargaggeessi hedduu carraa hojii yoo argatu taate. Lammaffaa oomishni projektii sanarraa argamu ekspoortiidhaafis haa taatu gabaa biyya keessaatiif oomishni callaan isaa oomisha oomishummaa isaa jedhan kun yoo ka dabalu taate. Tajaajilli uummataaf kennamu yoo kan dabalu taate. Waliigalatti gama galiitiin, gama nyaataatiin, gama fayyaatiin, gama barnootaatiin bara dabreerra bara dhufu yoo fooyya'inni kan mul'atu taate misooma jennaan jechuu waliigalatti. Misooma magaalaa urban development hoggaa jennu wanni amma isaan biliciciin isaan waan godhan kun irra caalatti magaalaa irratti kan hundaa'edha. Magaalaa irratti yeroo hundaa'utti urban development hoggaa jennu maalinni dhiyeessii bishaan qulqulluu dabaluu, dhiyeessii humna elektirikaa dabaluu, daandilee miidhagsuu osoo hin ta'in daandilee saffisaan congestion takka walitti baay'atuun konkolaataa uumuu kana kan hanqisuu dalagu. Tajaajilli mootummaa akkasii hawwachuu danda'u. Hojiin carraan hojii babal'achuu akkasumas immoo galiin hojiirra argamu yoo kan dabalamu taate magaalaan tokko guddatee dakka'u magaalaan tokko misoome jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf biliciciin carraa hojii meeqa uumeen biyya san keessatti. Fuula yeroo amma dura sitti himeetiin ture. Fuula magaalaa miidhessa. Ani fakkeenyaaf haxaadhee, muuxadhee, kuuladhee gadi ba'uu hin danda'a. Garaan kiyya qulla, kiishni kiyya qulla, ilmaan tiyya manaa bobboochi, jaartiin tiyya manaa daarti, kiraan manaan kafalamne, manni gamanaa dhimmisa. Ani garuu gaafan sargii dhaqu, gaafa keessummaan natti dhufu, gaafa ximqataatii fi gaafa kaan fuwaajee yoon bahe suni duroomu miti, suni fakkeessuudha, feekiidha jechuudha. Kanaaf kuni waanumatti ilaalamu. Gama nageenyaatiin haa ilaallu. Erga waan tokko dhiisuu qabu kuni akka mormituutti osoo hin ta'in akka lammii tokkotti isaan gorsuu barbaada. Look. Gurbaan kun moggaa dhufu Finfinnee qofa itti agarsiisan. Warra Keeniyaa yoo gartee safarii meeqa geessan. Rakkoo nageenyaan jiru. Turizimiin dinagdee Itoophiyaatiif parsantii 2 gadi kan kontribiit godhu. 2%. Xiyyeeffannoon itti kenname waggaa 7 dabretti piroojeektiin gurguddaan hojjetame jiru hundullee turizimii irratti kan hundaa'e. Seektara parsantii 2 gad ta'eef leecalloon parsantii 60-70 ta'u xiyyeeffannoon mootummaa guddaan kan kennamaa jiru. Kuni carraa hojii uumaan jiru.
industirii babal'isaa hin jiru. Keessattuu immoo bakka nageenyi hin jirretti. Amma ji'a lama sadii dura Abiy xiqqoo wayyaa'ee ture. Waa'ee warshaa simintoo ijaaruu, warshaa xaa'oo ijaaruu haasayaa ture. Xiqqoo wayyaa ture. Amma immoo gara Bilqilicii kanatti gara riizoortii. I don't understand what the obsession is with resorts. Kabiraadhiis riizoortii fagoo gorgoraa malliisi. Wanciin baasii mataa ofii, baasii ji'a kan ittiin ijaarame kan isin jechaa jiru. Baasii ji'a ofirraa uwwisaa hin jiru. Keessummoonni achi dhaqan ispoonsara mootummaan fi ijaareet maallaqa ufiitiin keessummoota biyya keessaa biyya alaa geessee achitti bashannansiisa. Humni waraana kaampii ijaarratee achi ta'a. Wanci kiiloomeetira 150 Finfinnee irraa hin geenye kana jechuudha. Kuni misooma biyyaa fidu. Kun biyya guddisuu hin danda'u. Biyyi kanaan gurguddate hin jiru. Biyyi baay'een deemee arge. Fakkeenya Taayilaand dura ta'e Taayilaand fi Singapoor waliin bira qabdee Taayilaand fi Kooriyaa kibbaa bira qabdee ilaaluu dandeessa. Taayilaand waggaa ta'e Bangkok kana keessa Bilqilicii isaa ifaan isaa karaan isaa laali waanuma jannata dhayxisitti fakkaata. Karaa guddaarraa waggaa baate keessa jiraadheetiin hojii oltummaa Bangkokitti hojjechaa turan. Daldala ta'ee ijoollee ta'ee jechuudha. Hiyyummaa ilmi namaa ni gurgurama. Hiyyummaa daangaa hin qabne keessa jira jechuudha Taayilaand. Biyyoota Saawuz Eeshiyaa keessa biyyoota hedduu duubatti hafoo ta'an keessa tokko. Kanaaf turizimii guddaa qabu. Turizimiin garuu Taayilaand sadarkaa Kooriyaatitti, sadarkaa Singapooritti, even sadarkaa Maaleeshiyaatti guddisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan biyyi tokko leeccalloo qabu yoo misoomsedha. Risoorsii qabu yoo misoomsedha kan guddatu. Leeccalloon Itoophiyaan qabdu waa lama. Humna namaa fi dachii ishiiti. Humna namaatii fi dachiidha. Humna namaa kana barnootaaf ogummaa qulqulluu ta'een qarree biyya keessatti bobbaafnee akka hojjetu. Faabrikaan adda addaa, warshaaleen adda addaa dhufanii biyya alaatirraa dhufanii foreign direct investment dhufanii yoo akka biyya guddisuu danda'an taate carraa tokko dandeettii barnootaa, dandeettii ogummaa ijoollee kanaa guddisu biyya keessatti immoo faabrikaan adda addaa dhufee dhaabatee akka isaan qaxaru gochuu danda'u. Warra biyya keessatti qaxaramurraa hafan immoo biyyoota alaatti ogummaadhaan akka amma gabra goonee biyyoota arabaatti erguun osoo hin ta'in dandeettii isaanii, dandeettii afaanii, ogummaa gama fayyaatiin haa taatu, gama injiinaringii haa taatu leenjifnee erginee ofii hojjetanii maatii isaaniifillee akkasumas immoo sharafa biyya alaa akka fidan gochuu irratti ilma namaa tokko ilma namaa misooma ilma namaa irratti fuulleffaa jiru. Kan lammaffaa lafa. Lafa qabnu san oomishni isaa, callaansaa, qonni isaa akka dabalu gara industiriitti akka dagaagaa deemu yoo gooneen alatti tapha amma godhamu kanaan tapha Bilqilicii faranjii ittiin shawwatu dandeenyu. Waa Itoophiyaan akka malee misoomte jechuu dandeessa. Garuu diinagdeen biyyattii carraan mallayni irratti bahee fi carraan hojii uumame ekspoortiin meeshaan nuti Bilqilicii kanarraa ekspoortii goone takkittiin maaliin uumaan jiru. Kanaaf waan akkanaa ijoollee biyya alaatii bashannanaa dhuftu gammachiisuu danda'a. Rakkoo biyyattii garuu furuu hin danda'u. Yaa Jowaar dhimma kanallee gaafame tokkoon keessaa ba'uu barbaada. Gaafii tokko waanumaataan biyyattii irraatii ka'ee Ikooturizimiin Itoophiyaa parsantii 2 qofadha kan inni qabu jettee ati yuukaas ta'e. Kanaaf sanaa gadiidha akka ta'edha kana tamana dubbatte. Isaan maal jechaa jiru dhugaadha. Itoophiyaan duraan ikooturizimii irraa waan argattu tokko iyyuu hin qabdu. Iddoo daawwata turizimiidhaaf ta'an baay'ee qabaattus wanti kun irraa hin turre. Magaalaa guddittii biyyattiidha yookiin immoo teessoo gamtaa Afrikaadha taate xuraadhaaf keessa deemuun hin danda'amu ture. Daandiin ishee baay'ee rakkisaa ture. Kana hunda sirreessinee jirra. Gama saffisa tajaajila hojii mootummaatiin yookiin immoo gara kennaa tajaajila hawaasatiif kennamuun kallattii garaagaraatiin keessattuu waa'ee paaspoortiitiin wal qabatee waraqaa eenyummaa kennuudhaan wal qabatee wantoonni deemaa turan baay'eetu turanii sana hunda dijitaalaayiz goonee jirra. Har'a namni kamiyyuu waraqaa dijitaalaayiz baafachuudhaaf haalli itti deemaa jiru baay'ee salphaadha. Indoom keessa darbanii reejistirii warra jedhaman kanneen warra gara kaaba Ameerikaa kanatti beekaman warra reejistirii jedhamanii akka dhuunfaatti dalagan kana sadeen iddoo garaagaraatti ijaarree masoob maqaa jedhutti moggaasanii namoonni kallattii garaagaraatiin osoo ganda deemanii waraqaa eenyummaa eeggachuun barbaachisiin heeyyama daldalaa heeyyama waan adda addaa xabaafachuu danda'u iddoo tokkotti kan hundayyuu finnee jirra. Teknooloojiidhaan uummata wal barsiisaa jirra. Kun akkamitti harka qabuu qabaa
waan jedhan kaasu. Kanarratti ijaaramuun daandiidhaa magaalaan akka hawwattu gochuun biyyoota alaatirraa turistiin akka dhufee biyya sana daawwatuuf carraa hin banu jettee yaadda. Tajaajilli isaan kennaa jiran kun immoo maal sitti fakkaata? Tajaajilli amma tokko fooyya'aa deemaa jira dhugaadha. Gara hojii dijitaalaa kanarratti amma tokko tattaaffiin godhamaa jira. Garuu amma isaan haasayan kanaa miti. Gara fuulduraa ogeeyyota siifin eeraa akka takka waan ta'aa jiru siif ibsuu danda'an. Gama ammallee gama turizimiitiin kan jedhan kana dhiisuu qaban katit. Itoophiyaan turizimiidhaan guddachuu hin dandeessu. Ilaa faranjiidhaan karaa nuti biyya teenya akka dhufu barbaannu. Doolaarri akka nu dhufu barbaannami. Faranjiin Afrikaa uumama lamaaf dhayitti. Tokko uumama laaluudhaaf bineensa uumamaa bineensa laaluudhaaf. Lamaffaa seenaadhaaf. Turizimii irratti iyyuu kan fuulleffannu kan barbaannu taate wantoota lamaan kana kan guddisuu qabnu. Uumama keenya aadaa keenya akka arganiif baadiyyaadha kan deemuu danda'an. Baadiyyaa nagaa uumuu danda'uudha qabda. Bakka nageenya namni tokko hoggaa biyya tokko daawwachuudha dhaqu wanni inni dura gaafatu haalli nageenya akkam jedhee ChatGPT akka Google keessa seenee hoggaa laalee jarri wal fixaa jira. Namicha Turkii tokko asii akkas godhanii namicha Chaayinaa akkas godhan gaafa namni dhufu hin jiru. So safety and security for tourism, safety and security is key. Kanan goone isaan godhaan illee hin jiran. So gama turizimiitiin bakka nageenya jirretti namni dhufuu hin danda'u. An challenge isaan godhe ijoollee bilchaannaa kana. Riizoortiiwwan amma itti ijaaraman kana. Baasii itti bahe. Dhiifnee walii galatti. Erguma ijaarame baasiidhuma upkeeping jechuun mindaa hojjeta boba'aa achitti bahu. Baasii ji'a ji'aan wanci irratti bahu galii wanci argatu. Kafar gochaa jira. Gorgoraan. Itoophiyaan namni maaliif dhufaa ture? Itoophiyaan wanni adda isee godhu Laallibalaadha, Sof Umar, Aksuum. Kan hin dabre immoo qabeenya uumamaa bosona fi gaarreen Baalee kana turistii meeqatu achi dhaqaa jira? Meeqatu nageenya ofiitii jechee ka'ee dhaquu danda'a? Kan hin jechaa jiru wanni isaan ijatti dhiibanii irraa abaarame na fakkaata beektaa biyya irraa tuqame waan kana. Biyyi kanaan guddachuu danda'u hin jiru. Kun biyyi kan guddachuu danda'u. Very simple Itoophiyaatti kan biyyi sun kan guddachuu danda'u. Humna namaa keenya. Miliyoona 130 taane. Namni Itoophiyaadha yookiin ba'aadha yookiin bu'aadha biyya saniif. Sirnaan yoo barsiifne ogummaa gabaa irratti gurguramuu danda'u. Afaan English, Arabic. Dandeettiin Ingilishii fi Arabic ijoollee keenya akka ka'u yoo goone. Nursing, engineering, IT-dhaan practical skill yoo qabsiifne waa lama hojii tokko faranjoota irraa haa taatu, Hindii irraa haa taatu, Chaayinaa irraa haa taatu competitive waan taanuuf warshaalee harkifnee ijoollee ogummaa gaarii qabdu gatii biyyoota biraati irraa gadi aanaan dhiyeessinee fi warshaalee hedduu finne ijoollee kanaafis carraa hojii uumne ekspoortii keenyas dabaluu dandeenya. Kan lammaffaa ijoollee achirraa hafte biyya biraatti ergine ifillee jiraachiftee maatii fiitis biyyaafis bu'aa akka buusuu dandeenya tokko. Lammaffaa qonna keenya ol guddisuudha. Kana galtee isaa warshaa xaa'oo minjaarra jedhan kana waa'ee bilicii kana dhiisanii xiyyeeffannoon isaanii warshaa xaa'oo ijaaruu irratti yoo ka fuulleffatu ta'a biyyi sun guddachuu danda'a. Sanii alatti waa'een gurbaa ispiidii fi maalii kana fiddee caffarsiisuu dandeetta. Garuu rakkoo hojii dhabdummaa rakkoo qaloommina jireenyaa kanaan furuun hin danda'amu. Dansa egaati waa'ee wanciitii wal qabatee akkasumas riizoortiiwwan garaagaraatiin wal qabatee wrongly proof jechaan jirta natti fakkaata yoo dhuguma bu'aa qabeessa ta'ee bu'aan keenya kanadha baasiin keenya kanadha jedhanii kanammoo bu'aa argannee irra jedhaati dogoggora keenya nutti hima chaalenjiidha kan jedhudha kan atamma dhiyeessaa jirtu chaalenjii kana warri dhimma kana wal qabatanii fi waan kana irratti dalagan yookiin immoo haasaa kee biliciliciidhaaf jettee dubbattu kobatan akka chaalenjiitti akka fudhatan abdiin qaba egaa kanaas waan inni goolabee
gara birootti ceesisa Jawaar har'a dhimmoonni gurguddoon waan baay'eetu deemaa jira addunyaa kanarratti haala biyyattiin Itoophiyaan keessa jirtu wal qabatee addunyaa irratti wantoota deemaa jiran dura kaasnee gara gaanfa Afrikaattiin si deebisa. Maaliif siyaasni addunyaa jijjiiramuun biyya tokko irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kana namoonni baay'een irratti walii galu. Siyaasni addunyaa gama tokkoon luuccee hogguu deemee biyyoonni gama sanatti luucca'uudhaaf kanaan dura sooshaalistii fi bara Raashiyaatiif Ameerikaan faanti wal waraansa keessa turanii fi iddoo garaagaraatti qoodamanii siyaasa addunyaa gollaa turan wantoota raawwataman seenarraa baay'ee beekna. Ammatti siyaasni addunyaa garam deemaa jira jetteetidha kanatti yaaddu Jawaar. Eenyu kana Ameerikaan wantoota baay'ee hin yaadamnedha kan isheen raawwachaa jirtu. Kallattii garaagaraatiin pirezidaantiin biyyattii wanti inni raawwatu waan baay'ee hin eegamnedha. Hanga waraana neetootti deemee waan adda addaa irratti raawwachuu Ameerikaan iddoo garaagaraatti deebitee akka isheen of ijaartu biyyoota nagaa eegduu addunyaatti jedhamtee beekamaa turte Ameerikaan kanaan dura. Amma sana American First waan jedhutti gad deebisee dhimma Ameerikaa qofa irratti xiyyeeffatee deemaa kan jiru. Namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin hiikaa itti kennu waan kana. Kun immoo siyaasa addunyaatti irratti feezii haaraa, fuula haaraa yookiin immoo ce'umsa haaraa fidaa jira jedhanii namoonni kaasan jiru. Akkamitti ilaaltaati? Dhugaadha. Barri gadaa nama keessa jirru kun gadaa jijjiiramni guddaan addunyaa irratti ta'aa jirudha. Yoo xiqqaate bara wal waraansa addunyaa lammaffaa bara 1940 booda dhuma wal waraansaa sanii as jijjiiramni guddaan akka ammaa addunyaa irratti ta'ee hin beeku ta'as kun yoo xiqqaate waggoota 10 as deemu kanaaf addunyaa kana raasaa firfirsaa garii jabeessaa garii buusaa garii ol kaasaa akka deemu kan tilmaamamu. Kanas kan fidaa jiru agartee addunyaa kana keessatti dumarraa kaasee addunyaan yeroo humni tokko hedduu jabaatee yeroo dheeraaf olaantummaa isaa mirkaneeffatee deemuu fi dhawaataan immoo abbaan humnaa sun humni isaa laaffata warri biraa immoo humni isaanii jabaataa yeroo itti dhufan agarraa jechuudha. Akkuma beekamu gara bardhibbee yookiin immoo jaarraa 19ffaa dhumaa irratti addunyaa irratti olaantummaa kan qabaataa turte Birteen turte. Impaayera guddaa qabattee olaantummaa isii doominant taatee super power taatee qabaattee turte. Gara jalqaba jaarraa 20ffaa irratti humnoonni biraa cinaan bilbiqiluu eegalan jajjabaachuu keessattuu Jarmaniin Raashiyaan cimanii dhufan jechuudha. Kanaaf Birteen hedduu diriirfattee biyyoota hedduu yaadattanii mana barnoota gabarannu impaayera Ingilizii irratti aduun gama tokkollee hin dhiitu kan jedhamu. Hedduu diriirfachuu irraa kan ka'e humni isii gara laaffachuutti yeroo deemu warri akka Jarmanii warri akka Raashiyaa immoo cimaa waggaa dhufan wal waraansatti deemame. Birteen boodarra kuftee Ameerikaan immoo jabaachaa dhuftee bakka Birteen qabatte. Sirni addunyaa international system bara 1945 UN irraa kaasee IMF World Bank wanni nuti beeknu kun hundi hooggansaa fi olaantummaa Ameerikaa jalatti ijaaramee kagammaa kan gahe. Wanti akka globalization faa jennuun bara 1990 keessa ture. Kun hundi olaantummaa Ameerikaa sirna lixaa kan jennuun western system garuu kan hooggansa Ameerikaa jalatti biyyoonni hedduun warri Awurooppaas ta'ee Eeshiyaa keessa warri akka Jappaan, Kooriyaa, warri akka Indiyaas hundumtuu jala hiriiranii sirna kana taliganii ittiin deemaa turan jechuudha. Olaantummaa gama waraanaatis, gama diinagdeetis, gama saayinsii fi teekinooloojiitiinis, gama miidiyaatiinis. Wanni uffannu akkatti haasofnu, wanni barannu hundi irra jireessan kan dhiibbaa Ameerikaa qabaachaa ture jechuudha. Akaakawwoota keenyarraa kaasee hamma dhaloota keenyatti. Amma waa lama ta'aa jira gara Ameerikaa kanaan. Tirampii fi amala Tirampii fi haala qabatama Ameerikaa. Haalli qabatama Ameerikaa humni isiin dhiibbaan isiin godhaa jirtu kun gatii guddaa itti fe'ee keessattuu lola Iraaq booda humnis laaffachaa baasiin isiin baaftuu fi galiin faayidaan irraa argattu laaffataa dhufe jechuudha. Kun Ameerikaa keessatti bara yuunivarsiitii tureerraa keessattuu giraajuweet iskuul tureerraa kaasee bara Obaamarraa kaasee marii
jalqabsiise. Amma bara Obaamaatti bara Bushitti addunyaa kana cabsu sirrumatti qaban dhiibbaa dhufu kana of jala deemnee tarkaanfii fudhachuu eegalanii hin taane. Bara Obaamaatti wanni goonu maali? Konteenuma goona naannoo sanitti fakkeenyaa fi naannoo Eeshiyaa Paasifikittis warra jiran gargaarree humnaan osoo hin ta'in gama dippiloomaasiitiin baalaansii goonee deemnaa madaalchifnaa kan jedhu itti deemanii jechuudha. Sunis hin taane Trump tokkoffaan dhufe. Bara Trumpitti amma kan dhufe maali? Nus maaltu nuun ga'e waa'ee mirga namoomaa, waa'ee nama biyya biraatitti beelee rakkatu, waa'ee nuti maaliif poolisii addunyaa taana? Nuyi dursa kan kennuu qabnu akkuma nu gaafa dardaraa Oromoo farsi jedhanitti Ameerikaa farsi. Qabeenyi keenya, humni keenya, beekumsi keenya hunda dura Ameerikaa ijaaruu, Ameerikaa tiksu irratti fuulleffatu qaba kan jedhu as bahee jechuudha. Kuni ilaalcha Trump qofa miti. Warra namoonni muraasni eliitiin Ameerikaa keessaa dantaan isaa addunyaa irratti qabeenyi isaatis investimentiin isaatis Ameerikaa ala waan jiruuf santiifachuudhaaf humna biyya Ameerikaa kan itti fayyadamaa jira. Abbiin nu godhaa jiranii. Kanaafuu nuti gibirri keenyas galiin keenyas dantaa teenya, dantaa dinagdee, dantaa nageenyaa Ameerikaa hoomlaandiidhaa eegsisuu qabna kan jedhu yaadni kun biqilaa dhufa dhiibbataa keessattuu gara mirgaa kanarraa ceemaa dhufee jechuudha. Mirga qofa malaal Barnii Saanders fudhachuu dandeessa bitarraa Trump immoo gara mirgaarraa. Kanarraan amala Trump liidarshiippiin istaayiliin liidarshiippiin qabu namni kun nama paartii keessaa dhufee miti nama qabeenya qabu nama awusaayidariidha. Nama osuma establishmentiin Ameerikaa didu cabsee bahee aangoo qabatee marsaa lammaffaa kuffisanii marsaa sadaffaa osoo himatanii osoo maal godhanii deebi'ee filame waan ta'eef nama caccabsuu fi daakuudha naman waan ta'eef amalli isaatii fi haalli qabatamaan Ameerikaa ka humni isii laaffataa dhufe tun gara kaan immoo Chaayinaan cimaa dhufte kanatu dhufe jechuudha. So sadarkaa addunyaatti wanni deemaa jiru kana. Akkuma reefsu hin jee jalqaba dura wal waraansa addunyaa dura Biriteen olaantummaa qabaataa ture san booda Ameerikaatu olaantummaa guddaa qabaataa dhufe. Amma Ameerikaan ammallee dominant gaafiin hin jiru. Garuu olaantummaan isii sun laaffataa humni warra Chaayinaa immoo dabalaa dhufee jira. Humni Chaayinaa dabalee dhufe kan Ameerikaa caalee sirna addunyaa ofii ijaaruurra hin geenye. Sirna Ameerikaa, sirna olaantummaa Ameerikaa chaalenjii gochuu ittiin wal dorgomuu danda'eera. Mo'atee garuu irra aanuu hin dandeenye. Wal'aansoon kun amma addunyaa gaagama guddaa kanaaf fakkeenyaaf amma namicha Venezuelaa ka fuudhaniif waan inni dimokiraasii maalii ta'eef takka diragii waan hojjete maal miti. Chaayinaan gaaroo teenyatti deeraa teenyatti dhuftee sharii kan biratti ijaarrachuun qabdu ka jedhudha jechuudha. So taphni kun biyyoota hedduu gaagamuudhaaf deema gara fuulduraatti.